Hello everyone, baga nagaan dhuftanii. Ani Aageedha. Har'a paartii sadaffaa introduction to physiology kan waliin barannu ta'a. Isa dura garuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisa. Akkasuma laayikii tuquun laayikii gochuun koomentii booksii jalatti koomentii gochuun hiriyoota keessaniifis sheerii gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Har'a kan waliin ilaallu seel signaalingiidhaa fi membreen tiraanspoortii ta'a. Akkuma namoonni walii isaanii gidduutti silkiidhaan haa ta'u ergaa walii erguun karaa garaagaraatiin wal quunnaman seelonnis karaa ittiin wal quunnaman qabu jechuudha. Jechuun seelii tokkorraa gara seelii biraatti ergaan karaa ittiin darbuu jira jechuudha. Kun maal jedhama? Seel signaalingii jedhama. Cell signaling is a process by which a message from one cell is transferred to another cell or by which cells communicate with each other to regulate body function. Signaling kuni steepii sadii qaba. Jalqaba molecuulii yookiin liigaandiin erga dhufeen booda reseeptariin seelirraa reseepti gochuu qaba yookiin reseepshaniin jiraachuu qaba jechuudha. Signal molecule or ligand binds to receptor on a cell. Kunis specificidha receptioniin. Kana jechuun lookendaa kii yookiin qulfii fi furtuu jechuudha. Akka kanatti receptioniin yookiin receptoriidhaa fi molecuuliin jechuudha. Kan mataa isaanii qabu jechuudha. So specificidha. Steepiin lammaffaan transductionidha. Kun immoo saayinaaliin yookiin signaaliin dhufe suni gara seelii keessaatti darbee yeroo seeliin piroosesisa godhu transductionii jennaa jechuudha. Signal is transmitted inside the cell through intracellular signaling pathway. Inni sadaffaan responsiidha. The cell produce specific response such as gene expression, secretion, molecular muscle contraction or cell division. Kana jechuun yeroo seeliin sun signaalii sanaaf deebii kennu responsiidha jennaa jechuudha. There are 4 types of cell signaling. The first one is cytokine. Kana jechuun seeliin tokko signaalii produce godhee signaalichi deebi'ee seelichuma irratti kan hojjetu yoo ta'e autokiraayinii jennaa jechuudha. Inni lammaffaan paaraakiraayiniidha. Kana jechuun ammoo seeliin tokko signaalii produce godhee signaaliin sun immoo seelii ollaa isaa jiru qofa irratti kan hojjetu yoo ta'e paaraakiraayinii jennaa jechuudha. Inni sadaffaan indookraayin gilaandiin yeroo hormoonii oomishanii seelitti dhiigatti gadhiisuudhaan dhiigi immoo seelii sarraa fagoo jirutti yeroo tiraanspoortii godhu indookraayin jenna jechuudha. Kun hormoonii fayyadama jechuudha molecuulii. Inni arfaffaan saayinaaptikiidha. Kunis niwuroonii fi niwuroonii gidduutti kan argamudha. Niwuroonii tokkorraa gara niwuroonii biraatti yeroo niwurootiraansmiiteriin gadhiifamee saayinaaliin daddarbu, signaaliin daddarbu saayinaaptikii jedhama jechuudha. Indookiraayinii fi saayinaaptikiin distaantiidha. Autookiraayinii fi paaraakiraayiniin immoo lookaalii ta'u jechuudha. Narra ilaallu gara biraa membreen tiraanspoortiidha. Membreen tiraanspoortii gaafa jennu molecuuliin wayii alaa gara keessaa yeroo seenu yookiin keessaa gara alaatti yeroo membreenii qaxxaamuree bahu membrane transportii jennaa jechuudha. Membrane transport is movement of substances across the cell membrane. Yeroo membrane irra qaxxaamuranidha jechuudha. Kunis bakka lamatti qoodnaa. Innis passive transportiidhaa fi active transportiidha. Passive transportii gaafa jennu high concentration irraa low concentration itti bakka baay'inaan molecuuliin sun argamu irraa gara xiqqoon argamutti. Akkasuma immoo ATP kan hin barbaanne jechuudha yookiin energy kan hin barbaanne. Fakkeenyi nu fudhachuu dandeenyu
Fakkeenyaaf bishaanni achi ol deebi'uu hin danda'u yoo humni appilaa irratti ta'e malee. So uumamaan gara oliitii gara gadiitti yaa'a jechuudha. Akkasii jechuudha paasiif tiraanspoortii jechuun. Paasiif tiraanspoortii kana immoo bakka gurguddaa sadiitti qoodnaa. Simpilii, faasiliteetii fi osmoosiidha. Simpilii gaafa jennu seel membireeniin liipidii baayilaayiriidha. Kunis liipidiin immoo nampoolaariidha. So molekiuliiwwan nampoolaarii ta'an yeroo membreen irra darbanii simple diffusioniidhaan darbuu danda'u jechuudha. Salphaamatti qaxxaamuruu danda'u. Maaliif nampoolaariidha wanta ta'aniif. Faasiliteetii yeroo jennu ammoo chaanaalii yookiin immoo keereer pirootiinii yeroo fayyadamu. Chaanaalii yeroo jennu membreen pirootiinii ta'anii warreen membreen irratti uraawumuudhaan akka molekiuliin isaan keessa darbu godhanidha. Kunis fakkeenya volteej geetidii, liigand geetidii, chaanaalii kana jechuu hin dandeenya. Keereer pirootiinii yeroo jennu ammoo yeroo pirootiinonni molekiulitti baay'indi ta'uudhaanii sheeppii isaanii yookaan konformeeshinii isaanii cheenji gochuudhaan molekiuliiwwan sana tiraanspoortii godhan faasiliteetii diffuuzinii jedhama. Fakkeenyi guddaan giluutiidha. Giluutii tiraanspoorterii yookiin giluukoos tiraanspoorteriin fakkeenya guddaa nu ta'a jechuudha. Kana viidiyoo biraadhaan chaanaaliidhaa fi keereer pirootiinii kana in ilaalla jechuudha. Inni sadaffaan osmoosiidha. Osmoosii yeroo jennu immoo bishaanni yeroo membreenii qaxxaamuru yookiin muuvimenti of wootariidha jechuudha. Kun immoo low solid concentration irraa gara high solid concentration ta'uu qaba jechuudha. Kana irratti solushiniin tokko maal qaba? Soluutiidhaa fi solventii qaba. Soluutii jechuun wantoota bishaanitti bulbulaman yeroo ta'an, solventiin immoo bishaan yookiin wanta isa bulbulu sanadha. So soluutii xiqqoo qaba taanaan bishaan isaa baay'eedha. So high concentration jedhama jechuudha. Soluutii xiqqoo yeroo qabaatu high solventiidha wanta ta'eef, bishaan isaa baay'eedha wanta ta'eef jechuudha. Soluushinii gosa sadii jira, taayippii sadii jira. Kunis haayipotoonikii, haayipertoonikii fi aayisotoonikidha. Haayipotoonikii yeroo jennu yeroo naannoon seelii marseeru sun soluutii xiqqoo qabaatu solventiin isaa baay'ee ta'u yeroo kana bishaanni gara seelii seena jechuudha. Inni gara biraan haayipotonikiin kun biqiltoota keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif bishaan kanaaf biqiltootatti nanna jechuudha akka isaan hin gonne. Yoo haayipertonikii ta'an biqiltoonni maal ta'u? Pilaasmoolaayistii ta'uu goggogu jechuudha bishaan yeroo dhaban. Bishaan sababiin itti nannuu fi haayipotonikii waan barbaadaniif jechuudha biqiltoonni. Fakkeenya guddaan isaa kanadha. Inni gara biraan aayisotoonikii. Aayisotoonikii jechuun naannawaan seeliitii fi seelii keessa bishaan jiru yeroo wal qixxaa ta'u aayisotoonikii jenna. Kun immoo uumaan biingii bakka bu'a jechuudha. Bishaan seelii keessa jiruuf seeliin ala jiru wal qixxaadha jechuudha. Haayipertoonikii yeroo jennu ammoo yeroo ekstiraa seelulaariin soluutii guddaa yeroo qabaatu jechuudha. Aayisotonikiidhaaf noormaal salaayinii yookiin 0.9% egzaampilii guddaadha jechuudha. Inni lammaffaan aktiiv tiraanspoortiidha. Kun immoo konsentireeshin giraadiyentii irratti hundaa'u. Loo irraa gara haayitti akka bishaan humnaan dhiibuu sanaati jechuudha. Keereer pirootiinii yookiin pampiin jiraachuu qabu. Egzaampilii guddaan soodiyem pootaasiyem pampiidha. Aktiiv tiraanspoortii jalatti veesikular tiraanspoortii ilaaluu ni dandeenya. Veesikular tiraanspoortii yeroo jennu molekiuliiwwan laarjii ta'an baay'ee laarjii ta'anii kanatti seenuu hin dandeenye veesikilii uumuudhaan membreenii irratti veesikilii uumuudhaan gara membreenii kan seenan yoo ta'an veesikular tiraanspoortii jennaa jechuudha. Membreenii ofii isaatii veesikilii uumuudhaan wantoota laarjii ta'an sana gara keessaatti fudhatu yookiin gara haalaatti baasu yoo ta'e veesikularii jennaa jechuudha. Maaliifii balkii yookiin immoo laarjii molekiulii waan ta'aniif membreenii irra ofii isaaniitii kophaa isaanii tiraanspoortii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Veesikular tiraanspoortiin kunis gosa gurguddaa lama jira. Kunis indoosaayitoosii fi egzoosaayitoosii. Indoosaayitoos yeroo jennu muuving sabstaansii the cell. Kunis gosa sadii qaba. Inni jalqabaa fagoosaayitoosiidha. Kun seeliitiin jechuun beekama. Fagoosaayitoos jechuun engulfing large molecules or wall cell. Wantoota jajjaboo ta'an yeroo liqimsamu fagoosaayitoosisii jedhama. Fakkeenyi kanaa baakteeriyaa yeroo maayikiroofeejii fi niwutiroofiilii liqimsanidha jechuudha. Inni gara biraan piinoosaayitoosiidha. Kun immoo seel dirinkingii jedhamuun beekama. Kun immoo filuudiidhaa fi
dissolved substance gara keessatti yeroo furannu pinocytosis jedhama jechuudha. Inni sadaffaan receptor mediated dha. Kun specific jechuudha. Boos receptoriin akka maalitti jennirra furtuu fi qulfii isaatiiti. Moleculiin sheeppii wal fakkaataa yoo qabaatan malee itti seenuu hin danda'ani jechuudha. So kun specific dha jechuudha. Inni gara biraan exocytosis dha. Inni ilaalla receptor mediated dhumarratti. Exocytosis dha. Endocytosis fi exocytosis dha jennee waan ta'eef. Exocytosis yeroo jennu immoo seelii keessaa gara halaatti yeroo baasnu moving materials out of the cell when a vesicle fuses with the plasma membrane. Inni sadaffaan trancytosis dha. Kun immoo exocytosis fi endocytosis kan of keessaa qabudha jechuudha. Transporting a substance into across and then out of the cell. Gara keessaatti erga move goonee booda gara halaatti baasna. Karaa biraadhaan jechuudha. Exocytosis fi exocytosis of keessaa qaba jechuudha. Exocytosis dha fakkeenya guddaan enzaayimii fa hormoonii fa yeroo produce goonee gara halaatti gadhiisnudha jechuudha. Molecular machinery warra kamitti hirmaata yoo jenne quat protein kan jedhaman shape the membrane into a batch. Kun vesicle uumuuf nu gargaara. Quat protein fakkeenya yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu kilaatiriinidha jechuudha. Inni gara biraan motor proteinidha. Vesicle sana cytoskeleton irra move gochuu yookiin deemsisuudhaaf nu gargaara. Raab proteinii kan jennu vesicle sana bakka sirriitti geessuudhaaf kan nu gargaaru immoo raab proteinii jenna jechuudha. Snail proteiniin immoo vesicle fi membrane sun fusii sirrii akka uuman yookiin walitti makiinsa akka geggeessan kan nu gargaarudha jechuudha. Kun steepii ittiin receptor mediated geggeeffamudha. Endocytosis keessatti jechuudha. Jalqaba signaaliin sun dhufee receptoriitti hidhata. Receptoriin immoo adapter proteiniin dhufee receptorii sanatti hidhata. Receptorii isa baay'ee godhe sanarratti. Adapter proteiniin kun maaliif nu fayyada? Kilaatiriinii oomishuudhaaf nu gargaara yookiin kilaatiriiniin akka dhufee itti hidhatu gochuudhaaf nu gargaara. Ofitti harkisa jechuudha kilaatiriinii. Kilaatiriiniin immoo maaliif nu gargaara jenneerra vesikilii uumuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kilaatiriin quaati piitiin dhufee nuuf uuma jechuudha. Kilaatiriiniin dhufee piitiin uuma jechuudha membreenii irratti. Kilaatiriiniin sun membreenii akka keessa dhooqu taasisa jechuudha gara keessaatti yookiin indachaa jechuudha. Inni arfaffaan maalidha? Unbinding yookiin coating geggeeffama. Kilaatiriiniin irraa ba'ee moleculiin gara maalitti deema? Indosoomiitti deema jechuudha. Gara indosoomii seenee indosoomii keessatti yoo indaakama ta'e laayisosoomiidhaan daakama yookaan faayidaa kan qabu yoo ta'e immoo gara seelii keessatti darbaa jechuudha. Receptoriin immoo recycle ta'ee gara membraneetti deebi'a jechuudha. Kana fakkaata ture barumsa keenyarraa. Paartii itti aanuun membrane receptorii kan ilaallu ta'a. Thank you for watching.